biyya keessaaf biyya alaatti argamuun toora FB, YouTube fi Telegramiitiin tajaajila karaa TV ergaa fayyinaa isiniif darbu hordofaa kan jirtan hundaaf bakka jirtanitti nagaanii fi ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin hundumaaf abaayatu. Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaaf ayyaana gooftaa keessatti eegamtanii sa'aatii kana geessan an akkuma isin beektan guddisee kan isin jaalladhuuf kanin yeroo hundumaa isin yaadu obboleessa keessan Pastor Dandanaadha. Yeroo garaagaraatti viidiyoodhaan bifa kanaan toora kanaan isin tajaajilaa turuun kan koo ni beekama. Haa ta'u malee ji'a tokkoof torbee lama as bifa kanaan galee isin tajaajiluu hin dandeenye. Haa ta'u malee sagalee koo kallattii garaagaraatiin dhagaa bifa meeseejiitiinis immoo isin tajaajilaa turuun koo ifaadha. Akkan isin barsiisee fi isiniif eegale viidiyoodhaan kallattiidhaan isin tajaajiluudhaaf fedhii dhabee yookaan ba'aan isiniif qabu hir'ate otoo hin taane akkuman kallattii garaagaraatiin isin hubachiisuu yaade caalatti isin tajaajiluudhaaf ofii kiyya irratti hojjechuun barbaachisaa ta'ee waan argameef dhaloota baranaa dhaloota si'anaa karaalee garaagaraatiin beekumsaa fi teekinooloojiitti fayyadamuudhaan qaroomaa jiran kana bifa caaluun tajaajiluudhaaf ofirratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef alana mana barumsaa galee barnoota irra jira. Egaa gargaarsa waaqayyootiin barnoota koo digirii lamaffaa Organizational Leadership qabadheetaniin jira. Kanaaf barnoota koo irratti xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaa ta'ee waan argameef yeroo bal'aa argachuu hin dandeenye akkasumas immoo tajaajilliin qabadhee jiru hedduu waan ta'eef tajaajila sanaaf yeroo kennaa akkasumas toora kanaan viidiyoo waraabuuf haalonni naaf hin mijanne. Haa ta'u malee sagaleedhaan yookaan audioodhaan riikardii gochuudhaan meeseejiidhaan toora sadanuu irrattuyyuu akka duraatti bal'inaan ta'u yoo baatillee tajaajilaan jira. Keessumaayyuu toora Telegram irratti guyyaatti si'a tokko galee otoo hin tajaajiliin darbaa hin jiru. Obboloonni toora Telegram irratti hirmaataa hin jirres tajaajila gara sanaatti dhuftanii guyyaa guyyaan tajaajila karaa kiyyaa fi karaa obboloota garaagaraatiin darbuu irraa osoo hirmaattanii baay'ee natti tola. Sababni isaa viidiyoodhaan ta'u yoo baatillee sagaleedhaan yookaan oodiyoodhaa fi meeseejiidhaan toora sanarratti tajaajila darbaa jiru argachuu hin dandeessu jedheen abdadha. Akkam jirtu mee nagaa keessanii guddiseen isin yaadaa baay'ee laphii koo keessatti iddoo olaanaa qabdu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee daqiiqaa muraasan qaba. Daqiiqaa muraasa kana keessatti sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee waaqayyoodhaan gabaabsee isiniif kadhachuufiin toora kanatti dhufee waaqayyoo arraba koorra goree akka isin qaqqabu akka hojii keessan hojjetu waanjoo keessan cabsuudhaa keessan akka hiiku abdii guddaan qaba. Ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos kaleessas hojjetaa akka ture ammas hojiirra jira. Borus darbeetti itti fufeen hojjetaa. Akkan isiniif kadhadhu osoo barbaaddanuu osoo dheebottanuu karaa kan dhabdan haalli naaf mijachuu dhabuudhaan irraan kan ka'e kan inni isiniif hin kadhannellee mee amantiidhaan yeroo gabaabduun dubbadhu kana keessatti yeroo gabaabduu kadhadhu keessatti kadhata kana keessatti waaqayyo akka isin furu akka isin yaadatu akka isin qaqqabu amantii guutuu qabaataa na waliin ta'a. Bakka kamittuu argama haala kam keessa iyyuu jiraadha. Haalli isin qabee jiru haala ulfaataa isaa ta'u salphaa garuu hundumtuu waaqayyoof salphaadha waan ta'eef amantiidhaan waaqayyo na waliin jira jedhaatii na hordofaa. Gooftaaf galanni haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessaa kan isiniif dubbisu macaafa Isaayyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 9 irraan isiniif dubbisa. Jidduutti bilbila koo irratti waan bilbilameef qalbii koo gara sanatti fudhatee ture. Yaa irree waaqayyoo ka'i, humna keetiin ka'i, akka bara duriitti akka bara dhaloota durii sanattis ka'i. Simitiiree Rahaab jawwee galaanaa sana kukkutee jawwicha isa guddicha kan waraanee jedha. Yaa irree waaqayyoo ka'i, yaa humna waaqayyoo ka'i, akka bara durii sanatti akka bara durii sanatti ka'i. Simitiiree Rahaab jawwee galaanaa sana kukkutee jawwicha isa guddichas kan waraanee jedha. Haaleluyyaa. Irreen waaqayyoo gaafa ka'u humni hammeenyaa akka rukutamu, irreen waaqayyoo gaafa ka'u karoorri seexanaa akka diigamu, irreen waaqayyoo gaafa ka'u waanjoon akka cabu, irreen waaqayyoo gaafa ka'u gaafiin akka deebi'u, irreen waaqayyoo gaafa ka'u dhukkubni akka buqqa'u, irreen waaqayyoo gaafa ka'u seenaan akka aara'u. Namni hubate namni waaqayyoo kun yaa irree waaqayyoo ka'i jedha. Bara duriitti bara Isaayyaas tureen achitti
saba Israa'eliif ijoollee waaqayyootiif irreen waaqayyoo ka'ee harki waaqayyoo diriiree dinqii gurguddaa hojjeteera waan ta'eef irree waaqayyoo diriireen galaanni addaan hirameera irree waaqayyoo diriireen irree waaqayyoo ka'een tulluun jikeera hiibboon hiikkateera diinonni saba Israa'el mo'atamaniiru ijoolleen waaqayyoo mo'icha argataniiru kanaaf ka'uu irree waaqayyoo keessa humna guddaatu jira ka'uu irree waaqayyoo keessa waan hojjetan waan guddaatu jira waan ta'eef yaa irree waaqayyoo ka'e jedhe haleluuyaa eeyyen irree waaqayyoo ka'e waan guddaa hojjeteera ammas anis akkasumatti hin dubbadha Hirreen waaqayyoo gaaffii keessan deebisu hirreen waaqayyoo seenaa keessan haarisu hirreen waaqayyoo waanjoo keessan cabsu hirreen waaqayyoo boojuu akka saammattan isin godhu hirreen waaqayyoo kan ulfinatti isin baasus kun amma maqaa gooftattiin isiniif haa ta'u hin kadhanna waaqayyoon haleluuyaa jabaa irratti jabaa guddaa irratti guddaa kan taate yaa waaqayyo abbaa keenya waaqa bara waaqa durii mootii moototaa gooftaa gooftotaa Yesuus Kiristoos maqaa nama Naazreetu Yesuusin galanni guddaan siif haa ta'u abbaan dhugaasidha michuun dhugaasidha hirkoon dhugaasidha dawoon dhugaasidha kanaafan si eebbisa kanaafan si ulfeessa ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u yeroo kana keessa yaa waaqayyo akkuma garbichi kee Isaayyaas irree keessa jabaa isa dinqii hojjetaa ture isa raajii hojjetaa ture waammatee ka'uu irree keetiinis mocha baay'ee argate kan anis amma irree kee nawwaama irreen kee akka diriiru jireenya obboloota koo irratti yaa waaqayyo dhimma isaan irratti humna isaan dararaa jiru irratti irreen kee irree waaqa jiraata akka diriiru jaalala keenaaf haa ta'u irree kan keessa karoora diinaa diigu irree kan keessa waanjoo dhukkubaa cabsu irree kan keessa gadadummaa keessaa butee nama baasu irree kan keessa gara maasii bal'aatti nama baasu irree kan keessa warra dadhaban jabeessu irree kan keessa warra kufan kaasu irree kan keessa warra beelaan harka keessa warra beelaan sana sooruun barbaada harki kee harki waaqa ulfinaa ammaa diriiru yeroo kana keetti yaa waaqayyo eenyutu na qaqqabe eenyutu naaf dubbate eenyutu naaf falmate warra jiran warra jireenyi tulfaate warri ba'aani tulfaate yaa waaqayyo karaa garaa garaatiin qorama keessa lolama keessa warra jiraniif an kadhadha tokkoon isaanii yeroo ammaa kana keetti toora kana warra hordofaa jiran ayyaanni kee ayyaanni waaqa jiraata irratti adiru maatreelee bedidi bigas kraajoona mashin bigas amani na wajjin amiin jedhi harki waaqayyo siif dira ila maqaa nama Naazreetu Yesuus Kiristoosin harki waaqayyo waaqa jiraata irreen waaqayyo irree waaqa ulfinaa sa'aatii kana keessa lafa jirtutti bakka jirtutti siif haa diriiru inni qabee si kaasu inni dhimma kan keessan xumura irraawwatamu jedhee si rakkisaa jiru lafarra harkifamaa jiru kana siif raawwatu inni gara laga gamaatti si ceesitu harki waaqayyo waaqa jiraata maqaa Yesuus Kiristoosiin amma siif haa diriiru yaadatamuun siif haa ta'u maqaa Yesuus nurrii ba'uun siif haa ta'u gara ulfinaatti gara mo'ichaatti ce'uun siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin danqaraan jireenya keerra jiru hammaa kaasee haa cabu raama jene meshidi bigaas maatree levediya indientu jedhee miila kee kan qabe sammuu kee kan qabe harka kee kan qabu socho'uu kan si dhoowwe garbummaa keetti gadadummaa keetti dhiphina keetti si hambisuudhaaf kan ba'u atoo karaa Kiristoos Yesuusitti amanuutiin bilisa baatee birmaduu baatee otoo jirtu garuu duubatti kan si deebisuu barbaadu garbummaatti si deebisuu kan barbaadu si firoonfachuu kan barbaadu ergaan abbaa ormaa qabee kan si dhiisu kan jedhe sitti marate ammanan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cabeatu distaansiin waaqayyoon hin daangessu bakki waaqayyoon hin daangessu haalli waaqayyoon hin daangessu maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirtu hirree waaqayyoo si ergeera hirree waanjoo cabsu hirree hidhaayiqu hirree gaaffii deebisu hirree seenaa cicciru raamashee dola rabaga haduu seekree lebediyaas maatovana mayyala badiyaas humna waaqayyoo harka waaqayyoo hafuura waaqayyoo ayyaana waaqayyoo sitti ergeera maqaa nama Naazreetu Yesuus Kiristoosiin gaaffiin kee kun deebi'ee argatu seenaan kee kun hiika argatu sodaa kee keessabe yaaddoo kee keessabe ilaa dhimmi kee hin xumuramu jedheen lafarra harkifamaa ture harka waaqayyootiin sababa jidduu galuu irree waaqayyootiin siif haa xumuramu raama jene meglaara labadiyaasa lolli sirratti banamee jiru qabaannata amma keessa jirtu kun maqaa Yesuus Kiristoosiin haa hiikkatu maqaa Yesuus lolli sirratti banamee jiru amma maqaa Yesuusiin haa fashalaa'u karoorri hamminaa karoorri jallinaa maqaa nama Naazreetu Yesuusiin akka fuulduratti hin deemne akka hin guddanneef akka hin jijjiiramneef akka hin gammanneef boojuu kee fudhattee ulfinatti akka hin ceeneef inni si dura gore inni duuba goree duubatti si harkisu humna nama Naazreetu Yesuusiin amma haa argutamu irree waaqayyootiin haa argutamu humna waaqayyootiin haa argutamu ati mucaa waaqayyooti ati mucaa kakuuti hin duutu hin baddu garuu hin duuta siif dhumeera baranaan dabarfattu kanaan booddee carraa hin qabdu jedhee du'a salphina kufaatii gadadummaa kan sirratti rabsu humni hamminaa humna waaqayyootiin haa argutamu humna waaqa kootti amanee irree waaqayyoo kootti amanee hafuura waaqayyootti amanee baheera duuleera bakka garaa garaa jiraadhu biyya garaa garaa jiraadhu lafa hundumaa kan jiru harki waaqayyoo bakka hundumaatti kan argamu hafuurri waaqayyoo amma
amma dhimma kee jidduu haa galu dhimma kee jidduu haa galu eenyutu jidduu naa gala eenyutu na fura eenyutu naaf dubbata eenyutu naaf falmata eenyutu harka na qaba jechaa jirte miti harki harkis qabu harki waaqayyo waaqarraa siif haa jiru raamajana masheklee relebediyaasa rabajana mayadala bagahadu sekrebediyaas remejene medebiyaasa makavala bayadana magasa abbaa gaarii qabda hirkoo dhugaa qabda wabii qabda isatu siif falmata isatu siif hojjeta abbaan barbaade sitti taphachuu hin danda'u abbaan barbaade harka isaa sirratti diriirsuu hin danda'u abbaan barbaade raba isaa sirratti diriirsuu hin danda'u ati mucaa waaqayyooti ati mucaa kakuuti mucaa badduu miti sanyiin bandarraa dhalatte deelegaatoo raamajana kotonni biyya lafaa inni hamilee kee cabse inni jilba si buusaa jiru hamma humna nama Naazreetu Yesuusin kan waraaname haa ta'u irree waaqayyootiin kan waraaname haa ta'u laaseedoo magaayyaa dalaba shidii bigaasa harki waaqayyoo dirreen argaa warra amantiin hafuura waaqayyoo wajjin konnekshinii isaanii uummatan neetworkii isaanii warreen waaqayyoo wajjin godhatan maasheedoo nama gaasa harki isaan utubu harki butee isaan baasu harki fuuldratti isaaniif diriiru isaatti deemsisu harki jabeessee isaan dhaabu harki waaqayyoo diriiratu jira laaseedoo rabagaadiyaasa maasheekoorra shakkii keessaa bahe calculation fooniif dhiigaa keessaa bahe hafuura keessa gale addunyaa hafuura keessa gale dubbiin hafuura gowwummaa keessa dubbiin hafuura amantii keessa jira maqaa nama Naazreetu Yesuus Kiristoos leessendoo bigabayyaa darashidi bigaas dhukkubni hamma qaama kee keessa bulee jiru humna nama Naazreetuun kan buqqayaa ta'u jabinee irree waaqayyootiin kan nyaatamatu ibidda fuula qulqulluutti qabsiise dhukkuba foon kee keessa dhokatee jiru dhukkuba sammuu kee qaama kee gutummaa jiru jireenya kee qabee jiru ibidda waaqayyootiin kan gubame haa ta'u kan gubame haa ta'u kan gubame haa ta'u waraansi kun si keessa haa buqqa'u nyaatan kun si keessa haa buqqa'u bowwuun kun si keessa haa buqqa'u gubaan kun si keessa haa buqqa'u kan taa'u si dhoowwe kun kan ciisu si dhoowwe kun kan deemu si dhoowwe kun kan taa'u si dhoowwe kun kan socho'u si dhoowwe kun ibidda fuula waaqayyootiin haa nyaatamu ibidda fuula waaqayyootiin haa nyaatamu qaamni kee mana qulqullummaa waaqayyooti malee bakka boqonnaa bakka haara galfii dhukkubaa miti raabaa jaanaa maashidii bigiloora laba diyaasa kotota taasirratti fe'uudhaaf kan bahe humni ammeenyaa karoorri biyya lafaa kan diigame haa ta'u hiikami gammachuun kan sirraa fagaate boqonnaa kan dhabe cinqamaa kan jiru waan gootu waan dhiiftu kan wallaal ilaa maqaa nama Naazreetuun hiikame amma yeroon kana dukana keetti cinqama keessa warra jiran arga waaqayyo ija koo banee natti agarsiisa namoonni baay'ee muddama keessa jiru lubbuun namoota baay'ee muddama keessa jira laasee dooraa laba didi bigaasa namoota baay'eedhaaf seexanni kiyyoo diriirsee eegaatu jira namoonni baay'een milla isaanii kiyyoo diinni qopheessirra ijjachiisuudhaaf qophaa'anii jiru too hin beekin wargama keessa kan jiran hoo haalelluuyaa raafama keessa kan jiran yaaddoo keessa kan jiran abdii kutanii kan jiran lolamaa kan jiran marfamanii kan jiran keperdaashii kapoorraa bajana mashaadaa badiyaasa warreen akka kanaan argaa jira harki waaqayyo warreen akka kanaatiif diriiraa jira harki butee baasu leesseen dooraa labara laba didi bigaasa leenca nama nyaatu walakkaa galanii kan jiran karaa bayiisaa dhabanii kan jiran asiin dukkana achiin dukkana asiin cufa garatti goran wallaalanii warra jireenyi bitaatti galee ulfaatee wanti hundumtu tabbatitee bo'aa gaddaa jeen argama harki butee si baasu harki waaqayyoo si diriira ati mucaa waaqayyooti bineensan hin nyaatamtu hallelujah otoo waaqayyo jiru hawa afaan seexanaa keessa hin buutu hawa afaan leencaa keessa hin buutu harki hawa afaan leencaa keessaa butee si baasu harki waaqayyo diriira guyyaan kun siif guyyaa addaati guyyaa yaadatamuuti guyyaa furamuuti guyyaa hiikamuuti laaseen dooraa labara laba diyaasa waaqayyo natti dubbata kadhata kanaan namoonni baay'een akka hiikaman kadhata kanaan namoonni baay'een iddoo kufanii akka ka'an kadhata kanaan seenan namoota baay'ee akka haara'u kadhata kanaan warri abdii kutan abdiin isaanii haara'ee fi jireenya haaraa akka jalqaban kadhata kanaan namoonni baay'een gara boqonnaa haaraatti akka ce'an Ramashedo la bagada badiasa waaqayyo natti dubbata maseto ramajana mashidi bigas rebele badiasa ani baheera jedhe ani yaadatameera jedhe ani nduu jedhe ani salbadhu jedhe matorra bagaya rubata bineensaan ta'u jedhe waaqayyoon konaaf ka'eera jedhe waaqayyoon konaaf dubbateera jedhe waaqayyoon konaaf falmateera jaalara shedana magata sakro la badia remejene mediana mantora ha peko vala badala bagia saporia xaxaan baay'een ciramaa jira hidhaan baay'een ciramaa jira dukkana keessa kan xaxame matero dala bashidi Sekro la badiasa wantoota garaa dawoo godhachuudhaan haalota dugda duuba godhee kiyyoon diriirfame karoorri ba'ee fashala'aa jira waaqayyo ijoollee isaatiif falmataa jira waaqayyo ijoollee isaatiif dubbataa jira jeelelee bedidi bigaasa maatroda namni isin tuqu agartuu ija isaa tuqa jira dubbiin sagalee waaqayyo Zakariyaas boqonnaa 2:8 irratti daalaasii digaasoo piraadiyaana moonta otoo waaqayyoon jiru seexanni harka isaa sirra buusuu hin danda'u otoo waaqayyo jiru karoorri seexanaa sirratti galma ga'uu hin danda'u si dhubeera waaqayyo jidduu sii galee dheeraa jana mashidi bika bidda fuura qulqulluu qabataa jira harka waaqayyoon argaa jira hidhaan namoota baay'ee irraa ciramaa jira warri karaan itti cufame karaan
nama fi jira warri kufan ka'aa jiru teelee seendora laba diyaasa galaana rakkina sindura ciisee hin darbitu sin jechaa jiru waaqayyo gargariiraa jira argaan jira jafuura kootii baname laasee doora bagalabara laba diyaasa reme jeneme diyaasa naatoriyaadha namoonni iddoo dhaabbatanii abdiitti kutataniitti dhaabbatanii kolfitan dhaabbatanii itti galateeffatan jirtu yeedoo labaayyaa baadiyaa ilaa lafa boochee kanatti jedha waaqayyo gooftaan maccaa eenyu takka dubbataa jiru ani hin beeku hafuurri qulqulluu eenyu takka haasaa jiru ani hin beeku hafuurri qulqulluu warraama jaana mashidi bikas garuu akkasnaan jedha waaqayyo gooftaa lafa amma dhaabbattee boochee kanatti hin kolfita lafa amma dhaabbattee narratti gungumte kanarratti na galateeffatta ani nan hojjedha dhimma ulfaataa kana keessa harka koon galfadha sitti ulfaate malee natti hin ulfaanne sidide malee nan dinne raama jidi bikasa dhimmi keessatti akka guduunfame dhimmi keessatti akka qabame argeera kanaafin siif dhufe jidduu sii galuun dhufe daalaa sidii bigaa booyya teerele bediyaa sadiyaa nama garda shidi bikaasa ati guyyaatu natti dukkanaa'e argadheen na bejet kolfee deebi'eetan hin gadde jetta ani garuu jedha waaqayyo gooftaan maccaa dhimmi kee kanaan akka hin daangeffamne dhimmi kee kanaan akka hin xumuramne waanan yaadeef waanan karoorseef otoo ati hin beekin karaatiin eegne deemaa gara kee dhufeera jedha laasee dooraa laba dhiilama mama hadooriyaa dhufeera jedha harka koo keessa seensifadheera dhimma mataa si bowwaafachise kan dhimma si boochisaa jiru kan maasheeloo badiyaa dhimma of si jibbise kan dhimma anarratti akka gugumtu si godhe kana jidduu harka koo galfadheera jedha maakroo jaanaa maashidi bigaa namachaa miti waanan dubbadhu wallahi miti raabaaji nama gaaya dala bashidi biga soria televelebe diasa humna waaqayyotu narra dhufe hafuura waaqayyotu narra dhufe isa dhoksa hargu sakaroora diinaa diigu isa ijoolleen isaa akkamitti akka jirtu akkamitti akka jiran beekutu dhufe si furuu dhufe si dubbachuu dhufe si falmuu dhufe ameen jedhe dala shidi bigara labara labadiya labawsiya tera shidi biga setro labadiya guduunfan kee hikkate xaxaa baay'ee walitti gugguduunfame hiikunsaa kan nama rakkisu harki fuudhee tattara harki fuudhee hiikee diddiirsuun arga waaqayyo gooftaan maccaa akkasnaan jedhe guduunfaa jiruu namoota baay'ee keessa jiru har'a hiikeera naan jedhe guduunfaa xaxaa jiru jireenya namoota baay'ee keessa jiru kan harka namaatiin xaxame kan seexanaan xaxame maashee dooraa bagadiyaa damoosya harka kootiin hiikeera barruu kootti buuseera naan jedha waaqayyo laasee dooraa labara labadii dibigaasa diinni kee waraqaa gaggeessituu fudhatee deemira kanaan booddeessi wajjin jiraachuu hin danda'u kana booddeessi wajjin deemuu hin danda'u harki waaqayyo waaqarraa sii ka'eera inni siif dubbatu sii ka'eera anatu abbaa keeti anatu wabii keeti anatu hirkoo keeti anatu mana kee galgalaati jireenyi kee ana hiyyaaddayin abdiin kutatin hin coolagin jilbi kee haa jabaatu honneen kee haa haaru humni kee haara'u sin jechaa jira waaqayyo gooftaan maccaa raabaa jaalaa bashidi bigaaseen tura isa dhiiga kee dhore isa jilba kee dhore isa dinagdee kee nyaate kisaarummaan si rukute laasee dora labara laba diyaasa mul'atti akka dhokattu isa si godhe kanarratti harka koo diriirseera jira waaqayyo gooftaan maccaa inni kana booddee akka kaleessaan ta'u ati qofti amantii horadhu ati qofti na wajjin jabaadhu ati garuu honni amantii keetii kaasi ibidda fuura si keessa jiru dammaqsi dalaala badii dibigaasta baranni mochi kan keeti inni sitti doorsisa inni sitti roorrisaa jiru hin mo'atamta hin nyaatamta si dhumeera sin jechaa jira kuni soba sin jedha waaqe hoduu sobaatu sin jedha waaqe anatu si bukkee jira sin jedha waaqe anatu si dubbata sin jedha waaqe anatu si falmata sin jedha waaqe raabaa jaana badiisa miti kan waamamte salphina miti kan waamamte deelee seendoo raabaa gaalaa badee ati garuu iddoo keetti deebi'e hidhata na wajjin qabdu cimsi fuula koo barbaaddadhu ani waaqayyo yeroo kamiyyuu si wabiidha jedha laseedi yaala bagala badiyaat abbaa galanni siif haa ta'u hojii gurguddaa hojjetteet daqiiqaa muraasan kadhadhe kana keetti hojiin gurguddaan hojjetameera haalelluuyaa namoonni galateeffatan jirtu yeroo kadhataa sana haala akkanaa keessan ture dhimma akkanaa keessan ture waaqayyootu na arge waaqayyootu jidduu naaf ga'eettanii warreen arraba keessan saaqqattanii waaqayyoon galateeffatan akka jirtan shakkiin qabu waaqayyo gooftaan maccaa dubbateera laasee dooraa labara labadii dibigaassa maakroo baay'aa dana mashii dibigaassa leessoodiyaa laphee koo keessatti afuura koo keessatti waaqayyo natti ulfeessinaan miira koo keessatti waaqayyo ba'aanatti kanyan ba'aanatti dhagaamsinan toora kanaan kan hin kadhachuu dhufe ergaan kadhadhee waaqayyo maaliif akkana kadhachiise kan hin hubadhe waaqayyo siif karoora qaba waaqayyo siif karoora qaba biyyatti jirtutti lafa jirtutti namoonni maqaa kee hin beekne haala akkamii keessa akkati jirtu ani beekuu dhiisuu hin danda'a namoonni biraa beekuu dhiisuu danda'a waaqayyo garuu eessa fi akkamitti akka jirtu ni beeka yeroo namni ergaa kana dubbadhu illee eenyutti akka dubbataa jiru ani beekuu dhiisuu danda'a abbaan kee garuu beeka abbaan kee garuu si beeka eenyutti ergaa kana akka dubbatu so point eenyutti akka ergaa kana dubbate eenyuuf akka dhufe eenyuuf akka ka'ellee waaqayyoon beeka si beeka haleluuya abbaan koo na beeka jedhe ani fuula waaqayyootti beekamaadha jedhe seeloora alaba didibii gaasseendo ana qofa iyyuu miti lakkoofsa rifeensa mataa kootillee hin beeka jedhe haleluuya inni si beeku siif dhufeera siif hojjeteera gammadi waaqayyoon galateeffadhu yaa abbaa galanni siif haa ta'u waan hojjetteef waan dubbatteef galatuuf seexana waan qaanisiteef boquu ijoollee keetti waan ol qabdeef warratti dubbachuu barbaaddetti waan
dubbatteef eenyu maal keessa fi haala akkamii keessa akka jiru ana caala waan beektuuf yaa Waaqayyo karaa nan hin beekne karaa nan hin hubanne warra si hubachuu danda'an warra si wajjin connection isaanii godhateetti waan dubbatteef kanaan booddee dubbii kee waan jirtuuf hojiidhaan waan mul'iftu galanni siif haa ta'u waan argeessiif eebbifame maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa egaa hojii Waaqayyo adda akki namni yaadu fakkii Waaqayyo yaadu garagara. Galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroon kadhata kana jalqabu ani gara kilaasii kootii deemuudhaaf qophii hundumaa xumuree yeroo itti ba'uudha. Mana taa'eetiin kan isiniif kadhadhee Waaqayyoon galateeffataa jiru. Toon karaa deemuun gorii ta'in kan isiniif kadhadhe ba'aa guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyo maal gochuu akka yaade yoo naaf galuu baate illee akkan ani kadhadhuuf Hafuura Qulqulluutti dubbataa ture. Egaa ergan kadhata keessa seenee Waaqayyo maaliif akkana kadhadhu akkana abboome bariira. Amma gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyo si yaadateera. Waaqayyoon galateeffadhu. Shalom.